Harka daawwattoota keenya nageenyi keenya bakka jirtanitti isin haa qabu jennaa oduu isinitti himna. Boordiin filannoo Itoophiyaa adda bilisummaa uummata Tigraayin ji'oota 3 sochii siyaasaa kamiyyuu irratti akka hin hirmaanne dhorke. Boordiin filannoo biyyaalessa Itoophiyaa adda bilisummaa uummata Tigraay ji'oota 3 sochii siyaasaa kamiyyuu irratti akka hin hirmaanne guruu beeksiseera. Paartichi yeroo kana keessatti tarkaanfii sirreeffamaa yaa'ii waliigala gaggeessuu fi dandeessisan yoo hin fudhanne ta'ee seera qabeessummaan paartichaa hin haqamas jedheera. Boordichi dhimma paartii adda bilisummaa uummata Tigraay ilaalchisee ibsa kaleessa guraandhala 13 bara 2025 baaseen sababiin murtoo uggura kanaa paartichi hagayya darbe irra deebiin seera qabeessummaa yeroo argatu itti gaafatamummaa fi dirqamoota jaha keessatti akka raawwatuuf itti kennamu raawwachuu dhabuu isaatiin akka ta'e eereera. Waraana waggoota lamaan naannoo Tigraayitti gaggeeffamaa ture walqabatee sochii fincila keessaatti hirmaateera jedhamuun beekamtii seera qabeessummaan isaa irraa mulqame kan ture adda bilisummaa uummata Tigraay hagayya gaafa 3 bara 2016 akka lakkoofsa geezitti haala addaatiin galmaa'uun isaa kan yaadatamu ture. Yeroos boordiin filannoo biyyaalessaa guyyaa xalayaa murtee galmeessaa haala addaa of keessaa qabu paarticha qaqqabee kaasee ji'a 6 keessatti paartichi bakka taajjabdoonni boordii filannoo argamanitti yaa'ii waliigalaa akka gaggeessu hubachiisee ture. Akkasumas yaa'ii kanarratti dambii ittiin bulmaata paartichaa akka raggaasisu hooggantoota akka filachiisu boordichi murteessuun akeekee ture. Paartichi yaa'ii waliigalaa kun gaggeeffamuu isaatiin guyyaa 21 dura boordii filannoo biyyaalessaas beeksisuu akka qabu eereera. Ergasiis boordichi yeroo garaagaraatti dirqamoonni paartichaaf laataman hojiirra akka oolan yaadachiisaa turus itti gaafatamummaa fi dirqamoonni kunneen osoo hin raawwatamin yeroo ji'a 6 laatamee wiixata darbe xumuramuun dhagahameera. Haaluma kanaanii boordiin filannoo biyyaalessa Itoophiyaa walgahii guraandhala gaafa 4 bara 2017 akka lakkoofsa geezitti taasiseen dhimmicha qorachuun paartichi guyyaa murtiin kun baheerraa eegalee ji'oota 3 sochii siyaasaa kamiyyuu irratti akka hin hirmaanne murteessuusaa beeksiseera. Paartichi sarbama seeraa uggura kanaaf sababa ta'e sirreessee bu'uura labsichaa fi qajeelfama labsii sanaa hordofee bahe irratti murtee fi ajaja boordichaa kabajuun yaa'ii waliigalaa yoo gaggeesse uggura kana akka irraa kaafamu ibseera. Haa ta'u malee paartichi yeroo kana keessatti tarkaanfii sirreeffamaa yaa'ii waliigalaa gaggeessuuf dandeessisan yoo hin fudhanne ta'e galmeen dhaabichaa kallattiin akka haqamus boordiin filannoo biyyaalessa Itoophiyaa beeksiseera. Dhimma kanaan wal qabatee haga oduun kun qophaa'etti gama adda bilisummaa uummata Tigraayitiin wanti dhagahame hin jiru. Hojjettoonni warshaa sukkaaraa Xaanaa Balas 200 ol hojii dhaabbataarraa kaafamuun hojii humna akka hojjetan taasifamuu dhagahame. Hojjettoonni warshaa sukkaaraa Xaanaa Balas lakkoofsaan 236 ta'an maqaa warshichaa balaarraa baraaruuf jedhameen hojii dhaabbataa isaanii irraa kaafamuun hojii humna akka hojjetan taasifamuu isaanii Addis Istaandard hojjettoota irraa odeeffadheera jechuun baaseera. Hojjetaan warshicha keessaa waggoota 13 hojjete tokko miidiyaa sanatti akka himetti taanaan caasaa haaraa ji'a tokkoon dura diriirfameen isa dabalatee hojjettoonni dhaabbata warshichaa hedduu gita hojii sadarkaa isaanii irraa gadi bu'anii hojii humna akka hojjetan taasifamaniiru. Kana dura gita hojii sadarkaa 4 irratti miindaa qarshii 5,000 argachaa akka ture hojjetaan kun amma garuu caasaa haaraa diriirfameen qarshii 2,500 qofa akka argataa jiru ibseera. Lammiileen Itoophiyaa ta'an Maayinaamar keessatti rakkachaa jiru jedhame. Lammiileen biyya kanaa hojii barbaachaaf gowwoomsamanii gara biyyoota biraa erga deemanii booda rakkoo keessa galaniiru ka jedhu yerootiin dhaga'amaa jira. Namoonni carraan hojii biyya sana jira jedhamanii kan deeman keessaa tokko gara biyya ardii Eeshiyaa keessa jirtu Maayinaamar jedhamtuuti. Maayinaamar keessa gowwoomsitoonni karaa marsaariitiin hojiin jira koottaa jedhanii biyyoota biraatii gowwoomsanii erga waamanii booda kan keessatti hidhanii hiraarsan mooraa 154tu jira. Dhuguma hojii arganna jedhanii gowwoomsamanii gamas kan deeman keessaa tokko lammiilee Itoophiyaati. Maayinaamar wayita gahan kan isaan simatu qaama hojii kennu osoo hin taane gowwoomsituutu fuudhee mooraa mootummaan hin beekne keessatti isaan naqee reebichaa fi tushaa elektirikaan isaan waada.
Kan hojii arganna jedhanii achi buuteen isaanii dhibeeru yoo xinnaate namoota biyya kana 3,000 ta'antu jiru jedhameera. Isaan kana keessaa namoonni 138 kamisa kaleessaa mooraa Iraarsaa keessaa baafamanii gara Taayilaand geeffamu isaanii maddeen oduu biyyatti gabaasaa jiru. Riphee lolaa Maayinaamaar keessaa kan godina Kaaren keessa socho'u maqaan isaa Dimokiraatik Kaaren Beenvooltii Armii jedhamutu mooraa 3 keessaa namoota 260tti seenee humnaan gadhiisise. Warra baafaman keessaa dhiirri 39, dubartoonni 221dha. Namoota hidhaatii bahan 260 keessaa 138 lammii biyya kanaati. Lammiileen Keeniyaa 24, Filiippiins 16, Maleeziyaan 15dha. Namoonni Yugaandaa, Tanzaaniyaa fi Naayijeeriyaas keessa jiru. Namoonni sun kan gadhiifaman mooraa Taayichaangii, KK Paarkii fi Shiwee Kookoo jedhaman keessaa akka ta'e BBCtu gabaase. Riphee lolaan sun akkuma isaan baaseen hunda isaanii fuudhee waraana Taayilaanditti dabarsee kenne. 260 amma harka mootummaa Taayilaand kan jiran yoggaa ta'u lammummaan isaanii erga qoratamee booda gara biyya isaaniitti deebifamuuf jiru. Biyya kana keessa maatiin ijoollee isaanii hojii arganna jedhanii Maayinaamaar erga ga'anii booda kajalaa badan koree tokko dhaabanii iyyafachiisuuf jiru. Koreen suni maqaa namoota 300 galmeessitee of harkaa qabdi jedhameera. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya oduu guyyaa har'aaf jenne kanumaan goolabnaa turtii gaarii isiniin jenna.